Oromiyaa Martial Arts Club yookaan Road of Winners Center. Roobee of Diraagan akka kalee tureef akka har'aan allaan akka boraaf danneef akka maraa caallaan yoo laallu imala hiituu deemsa kaayyoo yoo laallu imala hiituu deemsa kaayyoo ol qabnee gaggabnee ijibbaata yaamsaa moggaasa siif mala jecha si madaalu jecha keessaa dhabne dursaa dorgee qabne yoo siin jenneen ala kumaatama keessaa kurmaana agabne. Road of Winners Training Center. Road of Winners Martial Arts Training Center. Giddu gala leenjii ispoortii qofa osoo hin taane giddu gala naamusni itti baratamu giddu gala sonaa fi safuun itti kabajamudha. Road of Winners yookaan Road of Dragon kan bareechu leenjistoota jajjaboo gahumsaa fi dandeettii qabaniin dhaloota leenjisaa jiran gahumsaa fi dandeettii qaban hunda fayyadamanii dhaloota karaa kan jiran akkasuma kanneen akka ogeessa ispoortii
foto terkait dengan urusan itu di ya di sini bukan bukan ini kan ini dua lah ini tu patron video apa di patron mah tapi tak begini enggak tungguan jalan apa enggak itu kan atar ke tadi kalau mau jalan dia harus dulu aku jarak aku cuma jarak aku dia akan jadi kan wallahi itu kau mana nak kawan kan ya ini orang boleh kan aku di sana ada di mana ini tak ada lagi ni
Thank you.